kiristaanotaa fi islaamota hunduma keessaniifuu ergansi ni qaba. Dhugaa isin bira jiru jaalalaan hin ibsitan yoo ta'e dhugaan isin bira jiru dhugaa miti. Dhugaa qabaachuu dandeessan. Dhugaa yoo qabaattan dhugaa qabdan jaalalaan ibsaa. Fakkeenyaaf namni kiristaana ta'e tokko islaama arrabsuudhaan, namni islaama ta'e tokko kiristaana arrabsuudhaan dhugaa isa bira jiru ibsachuu hin danda'u. Duraan dursitee namicha sana amantaa isaa wajjiniin akkuma inni jirutti isa simachuudha. Erga isa simattee booda dhugaa isa bira jiru immoo isaaf ibsita. Innis dhugaa isa bira jiru si ibsa. Sana booda dhugaan caaltuun immoo atti waan taateef gara dhugaa caaltuutti dhuftu jechuudha. Kanan ta'u taanaan wal ceephaa'uudhaan wal arrabsuudhaan mootummaan waaqaan lallabamu kallattii kamiinuu hin lallabamu. Islaamonnis kiristaanonnis kana sirriitti beekuu qabdu.